Ishee harka fuunee jirtu hordoftoota waliin biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa kootti galanii rabbii haa qabu. Arrammoo calleessinii qabadhee dhufee callee isaa kana jechuudha. Kanaan durarree isa bifa kana jechuudha diimadhaas ni hojjedhan jira. Arrammoo bifa kanaan hojjedhe isinitti argisiisa. Lafaan hataa yuutuubii kiyya malee sheer gochuun dagatina. Warroonni maatii kiyya taata warri maatii kiyya hin taane immoo maatii kiyya taana waliin tura. Akkuma argitan kana qopheeffanneerra sibiila nu barbaachisa jechuudha. Sibiila kana asirratti galchine isa kana cufna jechuudha. Akkatti cufna. Deebisnee ammas karanaan cufna. Sibiila kana akka seeraan cufuu qabna. Akkana jedhaan banamneef jechuudha. Akkatti cufna jechuudha. Bifa kana garanaanis akkas kanarree cufna. Kanaan cufnee xumurreerra. Deebisnee immoo isa kana hin banne jechuudha. Sibiila kana eegabanne akkuma argitan kana daarii kana deebisnee kanarree garanaan tidirra deebisnee cufnaa jechuudha. Kana ammas immoo isa kana hin banna. Isuma kanarratti daballee as bira isa kanatti dabalna hin cufna jechuudha. Deebisnee isa kana akkatti tokkicha akka kanarratti daballa. Haala kana ittuma fufaa jechuudha. Akkanumatti guddachaa adeema. Akkuma argitan kana dirii kana addaan murraa akkatti addaan murraa qopheeffanna. Isa kana dirree jirra. Bifa kana
kana fudhanna. Isa kana fudhanne jidduudhaan jijjiirra. Isa kana fudhanne kanarree asirratti dirra. Sadeen bakka tokkotti jechuudha. Kanarree asirratti dirra. Cufna deebisnee. Haala kanaan. Tokkommoo as fuuldura kanatti dabaluu qabna akka dheeratuuf. Fuulduree kanarratti tokko daballa jechuudha. Yoo san bareeda. Bifa kana asirratti daballe. Deebisnee cufna. Haala kanaan gaa diizaayiniin isaa baay'ee bareeda jechuudha. Dirii kana asirraa fidanna. Ishee xixiqqoo tana fudhanna jechuudha. Duraan kun guddaa waan ta'eef ishee xixiqqoo tana cuftuudhaaf itti fayyadamna. Isa kana eegan banee diriin asirratti hidha. Ijoolleen Kaayiroo yookiin Ijiptii yookiin Masrii jirtan ejjechiifachuu dandeechanii ani irra biyya kana waan jiruuf ejjechiifatanii bifa barbaadan uffata aadaa siniifan hojjedha jechuudha. Feesbuuka kiyya jala seentanii keessan dubbisuu hin dandeessan. Feesbuukni kiyyas akkuma yuutuubii kiyyaa Odaanaa Beedufam jedha. Inni tokko immoo maqaa kiyyaan jira Sumayyaa Nugusee jedha. Kana maqaa xumurree jechuudha kan morma kana. Haala kanaan kan xumurree jechuudha. Bakka tana qofatu tokko qofatu nu hafa. Maqaa isa kana inni guddaan cuftuun kun qabaachuu isaati. Cuftuu kana qabaate akka barbaadetti cuftan jechuudha. Dirii waan dheeraa ta'e barbaadu gabaabsuu dandeecha, barbaadu dheerachitti uffachuu dandeecha. Garuu dheeressanii uffatan bareeda jechuudha. Diizaayinii nama akkatti uffatamu waan ta'eef. Kana kan cufnaa bifa kana jechuudha. Asirratti cufnee akkuma argitan kana kan baay'ee namatti tolu, baay'ee bareedudha jechuudha. Kana kan xumurree jira. Bifni kun immoo kan harkaa isaati. Kan harkatti hidhanna jechuudha. Isa kana bifa kana harka keenya irratti hidhanna jechuudha. Akkuma argitan kana kanas xumuree jira. Lammataa isaa immoo qabadhee isin dhufachuudha. Viidiyoo isinitti dheeressuu gabaabsee isin hojjechuun barbaada. Nagaa naa ta'a. Baay'ee kutaa lammataa kana ga'uu dha.